Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota Ashaa Inda Kadirtu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya irra dachanii dhufnee jirra jechuudha. Har'a meeshaalee baay'ee xiqqoo ta'anii jechuun meeshaalee xiqqoo isii kan nama lamaa qabannee dhufne jechuudha. Meeshaan asitti argaa jirtan kun kan nama biraati. Doolaabaa fi akkuma san immootu Arabiyaan Majlisiin kaaree meetira 8 kun immootu kan nama biraati jechuudha. Asumaan meeshaa keessan namni isin lachuu ilaallattanii akka itti gammadan abdii guddaa isinirraa qaba. Meeshaan kun kan Arabiyaan Majlisiin kun doolaaba wajjin kan hasnaati. Akkasumas immootu meeshaan mana keessaa kunniin immootu kan rahiimati jechuudha. Meeshaan nama haga kanaa kun rattabamee boqqojjii deema jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun Arabiyaan Majlisii fi doolaabni kun immootu doolaabni meetira kahaan kun immootu Arsii Roobeet deema jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tokkoon tokko isaa gatii isaa isinitti himna. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun gara chaanaalii keenyaa kootta isiniin jenna. Warroonni maamila keenya taatan immootu hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Ashaa Inda Kadirtu bira dhuftanii wanni isin dhabdan hin jiru. Haga manaa biratti meeshaan keessan xalabamee isin nagahan isin gaha jechuudha. Ashaa Inda Kadirtu onlaayinii irratti wanni adda isaan godhu keessaa isaan tokko kanaadha. Inni biraa amma gara Arabiyaan Majlisii kan isin beeksisutti yoo deeme Arabiyaan Majlisiin kun abbaa teeknisii isaa akkuma danda'amu akkuma dhagahu lafa dha'e kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiifama. Abbaa teeknisiin isaa 20 jechuudha. Lafarraa ol ka'iinsi isaa abbaa 20. Ol ka'iinsi isaa abbaa 20 yeroo isin jedhu abbaa 30tu jira, abbaa 40tu jira, abbaa fireemitu jira, baala boondirii, abbaa ammallee immoo kan xaawulatu jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Arabiyaan Majlisii yeroo hojjetamu. Inni kun abbaa 20ti. Kaareen takkarteen qarshii 8,500 hojjetama. Egaa akkuma beekamu immoo tariitii yoo isin barbaadan ka abbaa 30tiin isin hojjechuu dandeenya. Abbaa 20tiin akkuma ajaja keessanii fi filannoo keessaniitii fi carqii isin filattanii irratti hundaa'uudhaan isin hojjechuudhaan mana keessan isin geessina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu heeloo jechuudha. Majlisiin kun walumaa galatti akkaataa mana isiitti hin taa'ullee yoo baate akkaataa alaan nutti toluuf tenne malee teessumti isaa gama tokkotti 4 gama tokkotti 4 kaaree 8 jechuudha. Akkuma san immoo xarapheezaa qaba. Xarapheezaa yeroo baay'ee yoo kaaree 12 gadi taate addatti abbaan itti hojjisiifata jechuudha. Yoo kaaree 12 taate garuu guutumatti Arabiyaan Majlisii wajjin isiniif hojjetama jechuudha. Hasnaan meeshaa kan kee kana laaltee akka itti gammadu abdii guddaa asirraa qaba jechuudha. Itti aansuudhaan garuu meeshaalee mana keessaa qabdi jechuudha. Rahiimallee rahiimaa boqqojjii meeshaan kan kee rattabameetiin gara biyyaatti maatiitti si geeffama jechuudha. Rahiiman immootu distii seeraamikii qabdi. Distii seeraamikii baay'ee akkaan tokkoffaa ta'e kaameraamaaniin keenya itti siqee isin agarsiisa jechuudha. Distii kana qabdi jechuudha. Laalame baay'ee meeshaa kwaalitiidha. Yeroo baay'ee dhiifama naa godhite ni beektan chaanaaliin keenya kun yoo xiqqaate gara waggaa 3tiif baramaadha jechuudha. Onlaayinii irratti beekamaadha. Meeshaa kwaalitii ija namaatiif baay'ee hawwataa ta'ee fi akkuma san namatti toludha kan dhiyeessinu jechuudha. Inni kun qarshii 9,500. Saahanii giloobaaliin immootu jira. Saahanii giloobaaliin isa boora kanaan binnee jechuudha. Yeroo baay'ee adiidhaanis ni dhufaa, booraanis ni dhufaa akkuma carraati jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa haa ta'u garuu abbaa 5ti hin daradarree beekamaadha jennee dhiifne. Inni qarshii 5,500. Itti aansuudhaan saanii peermusii qabdi. Saanii peermusii isa sibiilaa kana qabdi jechuudha. Osoo lafa dhaheessee waan tokko kan hin taane asliyyaadha. Meeshaan kun jechuudha. Keessa isaatis duuba isaatis haala kanaan meeshaa qadaadha. Meeshaa nyaata illee keessatti qopheessanii yeroo dheeraadhaaf turuu danda'udha. Hin beektan jechuun dubartoonni waan baay'ee isinitti himuu qabu. Itti aansuudhaan maashina qamashaa yookiin immoo maashina paastaa jedhamee beekama. Isas lama qabdi kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kaameraamaaniin keenya bira ga'ee isin agarsiisa kun as jira jechuudha. Innis qarshii maashinni qamashaa qarshii 5,600 kana jechuun immoo 2,800 jechuudha. Inni tokkochiin isaa. Itti aansuudhaan siinii fannoo qabdi. Siinii fannoo abbaa gadaatiin qabdi jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana alaabaa Oromoo qaba. Asitti immoo alaabaa abbaa gadaa qaba. Keessa isaatitti haala kanaan jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Innis qarshii 2,000 fi 3,800. Istoofii dhaabbataa qabdi. Istoofiin dhaabbataan qarshii 5,000 jechuudha. Istoofii dhaabbataan nu biratti yeroo baay'ee beekamu nama biraa biratti baay'ee hin argamne jechuudha. Asitti argama jechuudha.
Kana jechuun kun bifa kanaan asitti haala kanaan dissi irra bahee ta'a. Asiin immoo bakka lamatti hojjetuu danda'a. Biriikarii cuftuu fi bantuu adda addatti qaba. Cuftuuf bantuun isaa kunillee tokkoffaaf lammaffaa qaba. Akkuma san immoo volteejiin isaa gadi bu'aa yoo deeme haalli carraa gubachuu isallee guddaadha jechuudha. Ammas immoo keebiliin itti hojjetamu kunillee tokkoffaa yoo hin taane namni waa'ee keebilii hin beekne hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya keebiliin isaa kunillee keebilii tokkoffarraa hojjetama jechuudha. Haala kanaan hojjetamee isiniif dhiyaatee jira. Asiin immoo yoo meeshaan bu'e irra kaayamu qophaa'ee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Haalli teessuma isaa natti hin mijoofne. Kanaaf inni akkasitti haala saniin ol dhaabata jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya istoofii dhaabbata irraa naasee feermisii warqaamaa qabdi. Feermisii warqaamaa baay'ee akkaan namatti tolu. Sarvisii warqaamaa kanarratti haala kanaan taa'ee ija namaa akka gaariin yoo hawwatu mana namaa keessatti illee yoo itti fayyadaman meeshaa namatti toludha. Meeshaan kun feermusii warqaamaan qarshii 5,500 maashinii shunkurtii qabdi qarshii 2,800 mandajaa karaba qabdi. Maashinii shunkurtii kun abbaa albee jahaati. Inni illee tokkoffaaf lammaffaa akkuma sanitti qaba jechuudha. Meeshaan tokkoffaaf lammaffaa hin qabne hin jiru. Yeroo dhiyeessuun immoo meeshaa keessaa tokkoffaa taheen dhiyeessina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya abbaa albee jahaa jedhamee beekama. Akkuma san foonis meeshaa jajjabaas daakuu danda'a jechuudha. Mandajaa karabaa qabdi. Mandajaa karabaa kun achi jirti. Kaameramaan itti siqee agarsiisa jechuudha. Jookii warqaamaa kan baay'ee bareedaa ta'e akkuma kaameramaan isa agarsiisaa jiru kana qabdi. Taansuudhaan rakabootii ifaa qabdi. Rakabootii ifaa qarshii 4,000 beekamaadha jechuudha. Siinii isaa kanaa fi firimeelloo isaa wajjin maacashaa wajjin qarshii 4,000 gurgurama jechuudha. Sarvisii warqaamaa baay'ee bareedduu taate firee sadii qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya inni kun qarshii 2,800 meeshaa tokkoffaadha jechuudha. Asliyyaadha. Yeroo dhiyeessinu meeshaa aslii namaa dhiyeessina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee irraa gammadanii yeroo chaanaalii keenya filattanii gara keenya dhuftan meeshaan nuti dhiyeessinu meeshaa tokkoffaa waan ta'eef itti aansuudhaan sarvisii warqaamarraan sarvisii adiyyaa qabdi. Achitti kaameraamaaniin kennan agarsiisa jechuudha. Distiitu irra taa'ee jira. Haalli teessuma isaa distiin irra taa'uu hin qabu silaa waan akka teermisiitu irra taa'uu qaba jechuudha. Kana daraadaruudhaaf qofa haala kanaan kennee jira jechuudha. Sarvisii adiyyaa sadii qabdi qarshii 1,100 saanii zirgii qarshii 1,700 bitame firee 12 darzaana tokko qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya isa kana jechuudha. Bareedumsaafillee akkuma san namni lamallee irratti nyaatuu hin danda'a jechuudha. Akkuma san mana keessallee baay'ee bareedaadha. Itti aansuudhaan maankaafannoo baay'ee kwaalitii ta'e qabdi. Innaa maashina bunaatii fi sufraa qabdi jechuudha. Sufraanis akkuma argaa jirtan kun asiin kun rakabootii dimlaayitii jalatti afamee jira. Inni guddaan immoo asitti afamee dacha'ee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya aduu keessa waan ta'eef xiqqoo wannaa hin jenne egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaata. Majlisii isii wajjillee maashi goona jennee diimaa binneef jechuudha. Yeroo meeshaa namaa dhiyeessinu jechuudha. Maal fakkaataa kamtu kam wajjin deemuu danda'a jenneeti maashii goonee fi hojjenna jechuudha. Kana fakkaataa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa. Haga ammaa na hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Meeshaalee kamiyyuu dhuftanii nu bira hin dhaabatan jechee dhaamsa kooti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.